Jecha dallaalaa jedhu gaafa dhageenyu yeroo hunda gara sammuu keenyaa wanti dhufu maal akka ta'e nan beeka. Waa'ee manaa, waa'ee makiinaa fi ganda keessatti dallaalota beeknu isaan lakkoofsa bilbila isaanii karaa gubbaa irratti nuuf maxxansanii nuuf bilbilaa jedhan qofa beekna. Gabaa kaapitaalaa amma biyya Itoophiyaa keessatti eegalamaa jiru keessatti garuu dallaalota aksiyoonaa jarri jedhaman jara shoora guddaa qaban gabaa kana keessatti fiixa ba'umsa gabaa kanaatiif gabaan kun haala sirrii ta'een akka gaggeeffamu taasisuu keessatti namoota shoora guddaa taphatan keessaa isaan duraa fi isaan ijoon dallaalota aksiyoonaa jedhamanii beekamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii kanaan waa'ee gabaa kaapitaalaa, waa'ee faayinaansii yeroo hundaa haasofna. Har'ammoo waa'ee dallaalota gabaa aksiyoonaa kan waliin haasofnu ta'a. Chaanaalii kana hamma yoonaatti subscribing goone yoo kan ta'u ta'e maaloo subscribe godha. Like fi share gochuu yaada keessan immoo comment section irratti nuuf barreessuu gonkumaa hin dagatinaa jechuudhaan waa'ee dallaalota waliin haasofna. Maal beektu waa'ee dallaalota aksiyoonaa mee yaada keessan immoo comment section irratti nuuf barreessaa. Dallaalonni aksiyoonaa gabaa aksiyoonaa keessatti hojiin isaan hojjetan hojii ijoodha. Innis hojii aksiyoonota gurgurtaa aksiyoonaa keessatti giddugala ta'anii namoota aksiyoona bitanii fi namoota aksiyoona gurguran wal qunnamsiisuu keessatti hojii guddaa isaan taphatanidha. Dallaalonni aksiyoonaa jechuun hojiin isaanii inni ijoon dursa nama aksiyoona gurguratuu fi nama aksiyoona bitatu wal qunnamsiisuudha. Namni aksiyoona gurguru tokko dhufee gara dallaala aksiyoonaa tokkotti jechuudha yookaan immoo itti bilbilee yookaan immoo appilikeeshinii moobaayilii ta'uu danda'a, kompiitara irratti ta'uu danda'a, guutee aksiyoona 1,000 dhaabbata akkanaa nan qaba birrii hanganaan gurgurachuun barbaada jedhee ordarii kenna. Ordarii isa kana immoo nama bituu barbaadu waliin walitti fiduun maach gochuun hojii dallaalotaati. Dallaalonni aksiyoonaa dabalataan immoo gorsa investimentis laatu. Eeyyin hin dogoggorinaa. Dallaalonni aksiyoonaa dallaalota amma nuti beeknu wajjin gonkuma maqaa isaanii malee gonkuma waliin fakkaatan. Gabaa kaapitaalaa keessatti namoonni dallaalaa aksiyoonaa ta'uu danda'an namoota barnoota faayinaansiitiin eebbifaman qofadha. Dabalataan immoo sertifikeeshinii adda addaa waa'ee gabaa kaapitaalaa, waa'ee gurgurtaa aksiyoonaa fi bittaa aksiyoonaa namoota fudhatanidha. Keessumaa biyya keenya keessatti namoonni gabaa kana keessatti dallaalaa aksiyoonaa taatanii galmaa'uu barbaadan yoo kan jirtan ta'e faayinaansii keessa hojjechuu fi faayinaansii barachuurraan darbee dhaabbata biyya Ingiliz London argamurraa CISI jedhamee waamamutti sertifikeetii CISI sadarkaa 3ffaa qabaachuun isinirraa eegama. Kanaafuu dallaalota gaafa jennu gabaa aksiyoonaa keessatti beektoota faayinaansii jechuudha. Beektoota faayinaansii gorsa namaaf laatan jechuudha. Beektoota faayinaansii gurgurtaaf bittaa aksiyoonaa gaggeessuu danda'an jechuudha. Gaafa gabaan kaapitaalaa guutumaa guututti hojiirra oolu gaafa aksiyoona bitachuu barbaaddani anaaf isin eessa deemna jechuudha. Investment baankii ta'uu danda'a yookaan immoo dhaabbilee dallaalota aksiyoonaa ayyama qaban bira deemnee akkaawuntii banan akkaawuntii investimentii jechuun akkaawuntii isin aksiyoona itti bittan aksiyoona itti gurgurtan jechuudha. Isaan biratti hin bananna. Kana booda yoo kan gorsa barbaannu ta'e gorsa nuuf laatan saniif gorsa investimentii jechuudha. Aksiyoona kan bituu akka qabnu, aksiyoonaa nu harka jiru kam gurguruu akka qabnu, birrii keenya haala kamiin invest akka gochuu qabnu gorsa nuuf laatu. Kanaaf koomishinii nurraa fudhatu. Dabalataan immoo gaafa gurgurachuu barbaannu gurgurtaa sanas isaantu ajaja nuuf dabarsa. Anaaf isin gabaa kaapitaalaa bira deemnee gurgurtaa aksiyoonaa gonkumaa gochuu hin dandeenyu yoo qabaannes jechuudha bitachuus hin dandeenyu. Ajaja dabarsuu dandeenya. Ajaja keenya garuu kan galmaannuuf ga'an kan fiixaannuuf baasanii eenyu jedhamu jechuudha. Dallaalota gabaa aksiyoonaa jedhamanii beeku. Daawwattoota koo kun egaa dallaalota gabaa aksiyoonaati. Gaafii biraa yaada yoo kan qabaattan ta'e waa'ee dallaalota gabaa aksiyoonaa as jalatti comment section irratti nuuf barreessaa. Nuti immoo chaanaalii kanaan yeroo adda addaatti waa'ee gabaa aksiyoonii, waa'ee faayinaansii walitti kan himnu ta'a. Chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin irraanfanne, like share gochuu immoo hiriyoota keessan waliin akka hin irraanfanne isin affeeraa. Aga sagantaa keenya birootiin wal arginutti horaa bulaa kanan isiniin jedhu ani gamee biraanuti.